Harka fuunee jira jirtu maatiin Qubee Tech Present video bifa interview yookaan mariidhaanii lammiisha YouTube waa'ee monetization fi waa'ee YouTube irratti nu taasifne akka irraa barattan abdiin qaba. Har'ammoo waa'ee policy YouTube guyyaa boorii jechuun 29th of July irraa kaasee implement gochuuf deemuun isinitti himuu deema. Inni immoo maalidha? Chaanaaliin kamiyyuu subscriber count yookaan lakkoofsa subscriberoota hide yookaan dhoksuu akka hin dandeenye guyyaa boorii irraa kaasee implement ta'a. Kun immoo chaanaalii xixiqqaa irratti dhiibbaa akka nuumu experiment godhee argeera. Kanaaf furmaanni isaa maaloodha? Viidiyoo baay'isanii hojjechuu fi chaanaalii ofii guyyaa guyyaatti viidiyoo short ta'anis update gochaa dafanii lakkoofsa subscriberii ofii ol guddifachuun barbaachisaa akka ta'e isinitti himuun dhufe. Kanaaf guyyaa boorii irraa kaasee chaanaaliin kamiyyuu subscriberiin countiin isaa public dha jechuu barbaadeni galatooma.